السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موجودين مع أخواننا السودان مع الركابي. نعم ركابي. ركابي أنت حساني ركابي قسم بالله يكفوا ناس طيبين. وهذا خوالي ود العكاب. هذا بر موجود بر. أكنا كنا أورومو كينيا اللي أغريرا. Dobbiyaan kana fakkaata boota. Dobbiyaan kana fakkaata baadiyaan kun akkana jirti bakka networkii fi wala shabaka wala ay shay'in hin jirre kanaaf Shabaka miti abboo duutuun jirtu biyya. Duutuun jirti daliin. Ashama harka fuuna jira jirtu kabajamtoota fi dhaggeeffattoota keenya akkuma viidiyoo mata duree irratti argitan kana baadiyaa warri bira dalagu bakka bira dalagu kun bakka networkiin internetii wanni marti gayaan jiruudha. Har'a araboota bira dalagu wajjin bakka isaan gaala qaban kiiloomeetira 200 bakka networkiin bilbilaafis kan internetaatis hin jirre deemee akkuma viidiyoo mata duree irratti argitan kana obboleeyyan keenya Suudaanii fi akkasuma obboleeyyan keenya Oromooleen achitti wal arginee akkasumas obboleeyyan keenya keessattuu warroota Suud Arabiyaa keessa jiruu fi akkasumas uummata keenya kan gabbaatanii biyyoota ormaa jirtaniif viidiyoon waraabu kun isin fayyada jedhee abdii qabaa jechuudha. Kanaafuyyuu ergachi deemee achi waa dalagnee deebinee booda erga shaawurii galee booda akkanatti deebi'ee viidiyoo isiniif waraabuuf dirqamee jechuudha. Achitti illee hanga tokko irraa isiniif tuqeera afaan arabaati warroonni beekanii dhaggeeffatanii hanga dandeetti isiniifis hiikuun yaala. Obboleeyyan keenya namoonni biyya Oromaa jirtan hundumti keessanuu dalagaa hin tuffatinaadha. Networkii jiraatu baate keessattuu ijoolleen keenya kan Suud Arabiyaa keessa jirtan yeroo hedduu namni keenya kan itti rakkatu ani bakka networkiin jirtu hin deemu bakka networkiin hin jirre hin deemu Itoophiyaa keessa deeru networkiin eessaa jira hin jiru akkuma obboleessi keenya jedhe networkiin hin jiru jechuudha. Kanaaf dalagaa illee tuffachuu miti re'ee ofitti amani obboleessu dur ofitti amantummaa qabaadhu ani maali biyya maali keessan jira hanga feete biyya kana keessatti mataa ol qabattee uffata feete jijjiirattee yoo kan deemtu taate akkuma aamilaatti ilaalamta malee yookiin akka biraatti wanni ati ilaalamtu hin jiru uffata bareedaatti uffattee namni si ilaalu hin jiru jechuudha. Har'a gadi jettee yoo dalagatte biyya ormaa yeroo jirtu kana dalagaa tuffachuu baattee gaafa biyya kan keetitti galte mataa ol qabattee eenyu olitti jiraachuu ni dandeessa. Yoo boontes yoo agarsiifachuu taates biyya keessatti malee biyya ormaatti aamila fakkeenyaaf dalagaadha yoo jedhamte gabaree jedhamta jechuudha. Kanaaf gorsaan isiniif dhaamu obboleeyyan kiyya dalagaa hin tuffatina. Ammas baadiyyaadha jettanii arabuma san nama gaarii fi nama mindaa keessan yeroo isin bira dalagdan isiniif kennu taanaan deemaati dalagadhaa bakka rogaa. Kanaafuu garaagarummaan lafa intarneetni jiruu fi lafti intarneetni hin jirre garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Birrii walirra kaayatu keessatti egaa bakka intarneetii yoo jiru jawaalatti ni guuttatta namnis birrii sirraa barbaaduun mala aqaraata waan garagaraa asiira dhugaatii waan garagaraa ni bitatta jechuudha. Alaa kulli hal mindaan kee riyaala biyya kanaa akkuma 500 yoo ta'e wanni ati argattu yoo mara nama birrii qabatu taate birrii 200 birrii 200 inuma balleessita jechuudha. Lafa baadiyyaatti yoo nama dalagatu nama kaayoo fi karoora qabu taate akkuma mindaa isaa argatte san mindaa kee argatte saniin gara biyya keetii argattee waggaa gabaabaa keessatti bu'aa tokkorra oolte ufis jijjiirtee maatii keetis jijjiirtee injifannoo guddaa argachuu dandeessa jechuudha. Namni biyyaa baay'eef birrii argachuuf malee raahaa argachuuf malee ay dadhaaba dalagaan kun ogaal dheeraan kun asuma dadhaabata. Amma sadiyootti sitti kuma akkan baadiyyaan tuffatina. Yookiin immoo dalagaa tuffattee asumaaf ol osoo liga dhadhaafattu gaaf kaan shortaan fuutee biyya nama galchiti. Kanaafuu waan akkanaa irraa of eegaa dalagaalleen tuffatina bakkuma argitanitti dalagadha. Ofitti amantummaa qabaannaan dalaga makamuu dalagnaan kan argamu birriidha. Ati istiraahaa yookiin bakka bashannanaa bakka kamuu yoo dalagde birrii ilaaluu qabdan malee dalagaa ilaaluu hin qabdanii isiniin jedha. Gara viidiyoo kanaatti isin dabarsaa. Hammadhuma qophii kiyyaatti nafaana tura warroonni haaraa gara chaanala kanaa dhuftan yoo jiraattan asumaan asumaan gara maatii kana subscribe all mallattoo jetturra kaa'achuudhaan viidiyoo keenya akka guyyaa hundarraayyuu isin bira gahu gochuun dagatinaa isiniin jedha. Yaada qabdan jalatti nu barreessaa isiniin jedha. Warroonni biyya ormaa jirtan
jabaadhaadha. Kaayoo keessan hin dagatinaadha. Kaayoo mana abbaatanii hin dagatinaadha. Haadhaaf abbaan keessanis isinirratti herreeguu jiranii ilmi kiyya waggaa hagana biyya akkanaa taa'e ilmi ebalus waggaa hagana biyya akkanaa taa'e maal qaba maal horate waahilli kee yookaan saahibni kee kan gaafa biyya jiru kan barnoota irra jiru barnoota isaa barate yookiin bakka ga'eera womarra jira jechuudha. Ati gaafa biyya namaatti qullaa galte immoo gadda guddaa si dhagamoonni kun har'a sitti beeksisuu dhabullee gara fuulduratti sitti beeksisuu isaan hafu isiniin jedha. Warra gammachuun isin dhaggeeffatan galatoomaadha. Gara viidiyoo kanaatti isin dabarsa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موجودين مع اخواننا السودان مع الركابي. نعم ركابي. ركابي زول. انت حساني؟ ركابي قسم بالله كفو ناس طيبين. وهذا خوالي ود العقاب. هذا بر موجود بر. بعدين akkuma isiniin jedha amma jarri kun badoo keessa jirra Suudaanidha. Buleeyyan keenya Suudaan irraahi rikaabii jechuun gosa isaaniiti. Isi kun kan harkana biraan taa'u gara kiyyaan taa'u kun illee rikaabiidha. Kunis gosti isaa rikaabii kaan immoo kawaalidaa jedhama. Mee nasihaa maal dhaamtaa fi nama baadiyyaa hin dalaynu jedheeniin gaafadhe jechuudha. Garuu viidiyoo kana hayyameetiin akkasi gadhiise uummanni kun barumsallee sirriitti hin qabu. Allah isturiin jedha dhaggeeffadhaan gadhumaatti. شوف في مزرعة أنت لازم مصاريف اتصل بلاد نفر أخوك دور منك صلف. أيوة. لكن في البر أنت 1000 ريال شغل 1000 ريال على طول. بعدين هو ما في البر ما في يروح السودان على طول في ايوه الشبكة على طول. وين كويس بر ولا جمع فلوس؟ وين كويس بر ولا مدينة؟ مدينة كله بر راح انت فلوس. بر جمع فلوس أما مدينة ما يجمع. ايوه بعدين ما بضيع شبكة رصيد ما في ايوه هنا. لكن هناك كله انت تضيع فلوس. شوف انت اول يجي ليش من بلد انت يجي ليش دور رزق صح؟ دور فايدة. دور فايدة دور رزق دور فايدة. بعدين روح منه ما في فايدة. لكن في المدينة شوف انت ابينيت اشتري اقراط كله اشتري عصير بعدين فلوس مثلا انت اشتغل راتب 1005 ما انت ما يقدر يرسل 1005 كله يضيع خلاص. انت سمين مراه في العصير يا زول عشان كده ناس اثيوبيين شغل بر كويسين. نفر يبغى شغل وين يجلس؟ بر بس عليك الله. راتب 1500 كل 1500 موجود. راتب 1000 ريال كل 1000 ريال موجود. والله صحيح. لكن روح ديرة راتب 1000 ريال بعد شهر كمل انت مطالب 500 ريال. والله كلامك صح قسم بالله كلامك صح. انا البر ايش كله؟ ما في فايدة. الله العظيم والله. يتم 5 سنة ما في فايدة، يتم 10 سنة ما في فايدة، اكيد 2 سنة بر تحصل فايدة وروح بلاد. يا سلام بلاد يبغى راحة يبغى تسوي راحة يبغى 100 يبغى حرمة يبغى اي شيء. حرمة يبغى سيارة يبغى بيت يبغى مزرعة يروح بلاد ثانية. عليك الله والله كذا 100 إثيوبيا. أما مو كان اللي نجافت وين فايدة دا كم بو أسيك أو بادية دلقت مولا فني توركين إنترنت نجريو دلقت راسي فايدة دا إثيوبيان توكو بادية دلائنو جداني كان رتمال جتا جدي قافتي شو رجعت تسان كيسن. إذا الشهر أنت ركب راتب 100 3 4 شهر تاخذ الشبكة ترسل بيت 1000 ريال باقي خلي معك. شوف الحين مثلا نفر موجود 100 ريال شيء يجي هنا يجلس لين هو يرجع مكان. ما في بقالة موجود. ما في ضيق. ما في اتصال ما في. عشان كذا بر كويس إن شاء الله. نفرات روح منا ما في فايدة. قسم بالله. معانا واحد بجاز مع عبد الله علي أخونا. أيوه. نبغى نصرحه في البر وما يبغى يسرح. يبغى المدينة ما قلنا له ما في فايدة. أنا مع أخونا الأثيوبي هذا. أيوه. قلنا له مدينة ما في فايدة. أنت لازم روح بر. أيوه. عشان نوفر فلوس عشان نروح بلاد. صحيح. وهو ما يبغى مدينة ما في فايدة. مدينة مثلا أيوة بلاد نفر ثاني راح ما ينفع. أنا أنصح أخو سوداني. أيوة. بر في فايدة. أخو هذا الأخو ينصح أخو أثيوبي برضه. أيوة. لازم بر فايدة. أيوة شوف. أيوة أما مدينة ما في فايدة. شوف كلم اللي كده عرفت أنا كلام أنا ما يشتغل غنم ريح موجود جمل ما يشتغل كله هذا بلد جاي من بلاد دور فلوس. مدور فلوس. أي شغل يعني. غنم شغل بر شغل جمل شغل نخل شغل مزرعة شغل أي شغل فيه فلوس أنت من هناك جاي تحصل فلوس. والله كلامك صح. أيوة تشتغل أي شغل حلال تشتغل. عشان كذا أيوة عشان تحصل اللي يسمع هذا الفيديو تحصل فائدة عشان تروح بلاد سريع لأنه ماما ينتظر بزور ينتظر
أهلك انتظر اهلك انتظر، يبغى انت تسوي زواج، تسوي بيت، تسوي عربيه، انت لازم شغل يا اخي. انت تقول انا اقعد لازم ما اشتغل غنم، ما اشتغل جمل، ما في فايده. وايش فايده؟ انت جاي من هناك لشغل، اي شغل حلال، أيوه. فلوس حلال، انت اشتغل. شوف قسم بالله كلامك صح. ايوه الحين نفرات امشي منا واحد يوم امسك شرطة ضد بلد بدون ما في شيء. ما في فايده. هو ما كلامه هو أول كلام أنا ما يمشي البر فيه ما شبكة كذا، بعدين يمسك شرطة ودوه بدون فلوس ولا اشترى بيت. حاول للجميع كلهم بالشيرت، انا افتح الشيرت. شفت سوي فيديو عشان كذا موجودين بر. يلا والله مع السلامه. مع السلامة. المرة الجاية ان شاء الله تاني إن شاء الله نحصل اخو تاني نصيحة جديدة ان شاء الله. إن شاء الله. وأنت إيش كلام؟ يلا السلام عليكم. عمر السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا الله يجزاك خير. وين موجودين؟ وين موجودين؟ موجودين في بطن موجودين. والله شبكه اتصال مع السلامة على بركة الله. السلام. Akkana kun Oromoo keenyallee agarreerra. Itoophiyaan kana fakkaata booda. Itoophiyaan kana fakkaata. Baadiyyaan kun akkana jirti bakka neetwoorkii fi wala shabaka wala isheen hin jirre. Kanaaf Shabakaa miti abboo duutuun jirtu biyya. duutuun jirti dadiira jedhe. Duutuun jirtu hoottaa dalagadha. Akkasi dhugaa rabbitti birriin hin jira bara wallahi dhugaan. Birri kumaallee yoo dalaite jechuudha. Birri shanii fakkeenya bakka neetwoorkiitti yoo deebite akkasitti osoo irraa hin sharafin bakka waan adda. Abboo keessin moo hojjirta mono. Wallahi barnu amma warri bakka shabakaa jiru. Yoo fudhanne namni nurraa achi geessu hin jiru. Asuma kiisi bututu jiru. Kanaafuu namni faayidaa har'aa qofa osoo hin laale faayidaa boruu laaluu qaba. Namni biyya kana keessatti dalagatee gara buriitti qananii. Bar namni amma biyya kana keessa qanani'ee jira. Gaafa biyya galu wallahi waan takka qonnaan jedhu. Namni asirra rakkatee baadiyyaa keessatti immoo taa'abamee jedha. Birri tana walirra kaa'atee isatu gaafa biyya isaatti biyya abbaa isaatti kan gammadu isa jechuudha. Isa eegaa asitti dalagannee gaafa galle rahaa godhuun malee biyya namaa rahaa godhuuf hin dhufne. Amma nama tokko baadiyyaa maal jabeeta wallahi osuma inni akkana deemata fifilee olii gad deemu gaafa kana shortaan ni fuuti jireenya Itoophiyaa kama waliin beenu qaalayaa kana keessatti deebi'a jechuudha. Laakiin namni biyya namaa gajjedhee dalagate gaafa namni gajjedhe tokko inni ol jedhuun isaan hafu jechuudha. Kanaafuu maal dhaamsa dhumaa dalagaa warri barbaadan gara badoo yaa jira. Adeeman gara badoo. Warra baadiyyaan amala tokko lama dalagattanii gara biyya keessanii dalagaa. Warra baadiyyaan neetwoorkiin hin jiru akkamitti deemna maal jedheetu. Abboo neetwoorkiin Itoophiyaan neetwoorkiin qabda takkaa namni jawaala gurgurdaayyuu hin qabanne. Koottaa fayyadamaa hin qabanne. Wallahi kana haadha naasa Suudaaniyyiin. هذا السوداني سلام. ايوه هذا يجي فيس بعدين ما شو ابو يوسف طفشانين شبكه ما عندنا يا خلاص. رجال طفشانين عندك فلوس شوي لا فارد ما عندي شيء. لا رجال ما عندي صفر. انا يقول للناس فلوس واجد برا كيف كلام كذا بيه والله انا ما عندي فلوس. هذا جديد السودان. جاي جديد. جاي ما انت تو انت ان شاء الله بعد واحد شهر تحصل فلوس فرحان غير وجهك هذا السودان الابيض. نغير الحلي. ايه نغير ثوب. غير توبي كل شيء غير. ايه يشوف السودانيين هناك ايش يقولون ايش يقولون ها الحين سوداني يشوفك بعدين. ايوه Suudaaniin kun immoo dubbiin warqa balleesse jechuudha. Mee Suudaaniiwwan ilaalaa jirtuuf maal dhaamta? Baadiyyaan bareedaa, baadiyyaan gaariidha. Jedhi waa dhaamii fi jennaan shuufu nahnu masaakiin. Nuti miskiinaati nu laalaa jedhaanii kunooti uffata hin qabnu maal hin qabnu jedhaanii achitti viidiyoon harka balleesse achitti cubee jechuudha. Ani bar jaji jedhaanii wanni kaameraa duubaan jiru osumaanuyyuu waan addaati jechuudha akka miidiyoo irratti waa jajanii miti jechuudha. Maaliif nahnu masaakiin shuufuu shabakaamaa fi atshaan wanni takka mukuudha wanni takka hin dhageenyu jee achitti viidiyoo irraa cufee jechuudha. Akkasiitii galatoomaadha. Kun immoo Oromoo keenyaadha jechuudha. Nama bareedaadha, nama waggaa hedduu dalagatee nama milkaa'e illee rabbi ammallee haa tiisu haa milkeessullee jedha. Ila nihaayatil viidiyoo. Maali akkana tatta'a malee. Dalagaan badoo kana ajaa'iba jira. Riyaallee hin jira, Abiyaan hin jira, nyaanni dhugaatii. Akkana wallah. Mukayyafa bicha sun jirre la. Namni biyyaa baay'eef birrii argachuuf malee raahaa argachuuf miti. Malee ay dadhaaba halaal dalagaan kun ogaal dheeraan kun asuma dadhaabata. Allah. Amma sadii yoo tursite kun waan akka jiraate
أكن baadiyaan tuffatina Fatina. jiruun biyya ormaa baay'ee nama dhiboo keessa kan biyya rabbaa een ajaa'iba bahrarraas baanee awwala jalqabaa way cinqaan bahrarraa cinqaa qabaa kan guyyaan isaan gahin yaman qaxxaamuree suudii dhaqqabaa kun achitti hafee qurxummii qallaba as geenne kaa kunoo rabbii humna jabaa waan galata olii mee maal harkaa qaba alhamdulillahi as geenne kaa kunoo rabbii humna jabaa kan hin jiraachise na fide biyya arabaa namni yoo as bahu lamatti qoodamaa firee fi galabaa kun kaayoo dursa manaaf baheef qabaa kaayoo qeerrachichi hojjedhu yaa jabaa biyya ormaatitti kormuu of gaqqaba biyya kan keetirratti hojjedhu tahii jabaa